Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Nagaan keenya kabajaa iddoo jirtanitti isin haa dhaqqabu. Baga eebla 15 guyyaa gootota Oromoon isin ga'ee jenna. Sagantaa har'aa keessatti qophiilee qabannee isinii dhiyaanne wal duraa duuban isin beeksifna. Sagantaa kana isin beeksisuun kan isin faana turu an Shumburaa Odaati. Jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oduutti aansuun ammoo guyyaa gootota wareeggamtoota Oromoo eebla 15 ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isiniif dhiyeessina. Xumura irratti guyyuma kana ilaalchisee walaloo Jaal Mikaa'el Booraniin dhiyaatee ture isin dhageechifna. Jalqaba irraa haga xumuraatti nu faana turaa jecha amma gama oduuttan isin dabarsa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Kaayyoo gootonni wareegamtoonni Oromoo abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo deebisuuf mirga Oromoo kabachiisuuf osoo falmanii kufan galiin ga'uuf qabsaa'onni miseensonnii fi deeggartoonni dhaabaa rakkoo yeroof osoo hin jilbeenfatin jabaatanii hojii qabsoo akka itti fufan addi bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarse. Addi bilisummaa Oromoo dhaamsa kana ka dabarsee guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 sababeeffachuudhaan ibsa baase keessatti. Har'a wayita guyyaa gootota Oromoo kabajannu kanatti haalli keessa jirru ulfaataaf walxaxaa dhiibbaa fi shirri kan itti heddummate danqaaleen adda bilisummaa Oromootti kan itti heddummeeffaman. Bara jechaa hidhaa fi buqqaatiin qe'ee Oromootti hammaatuun kumoota dhibbaan qe'ee ofiirraa itti buqqa'edha. Kajedh ibsi adda bilisummaa Oromoo qabsaa'onni Oromoo barattoonnii fi sabboontonni Oromoo sirna cunqursaa TPLF EPRDF ofirraa kaasuuf wareegama lubbuu olaanaa kafalanis sirni maqaa jijjiirratee aangootti ol ba'e PPnis ulee sirna cunqursaa itti fufee dhumaatii fi roorroo irra hammaataa Oromoo irraan ga'aa jira jedheera. Har'allee kaayyoo kanaaf wareegama gurguddaatu kafalamaa jira. Ilmaan Oromoo hedduun qabsoo bilisummaatiif qaama irratanii hedduunis maatiif qabeenya isaanii itti dhabaa jiru ka jedhe ibsi adda bilisummaa Oromoo kun wayita eebila 15 guyyaa gootota Oromoo kabajannee oollutti hooggantootaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo kan keessatti argaman miseensotaa fi sabboontota Oromoo kumootaan lakkaa'aman manneen hidhaa garaagaraa keessatti iraarfamaa jiran yaadatuudhaan ta'us hubachiise. Qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa irraa dhaqqabe kana ga'uu ka danda'e dhiigni gootota keenyaa baroota dheeraaf itti dhangala'ee lafeen isaanii itti cabee lubbuu jijjiirraa hin qabne kumaa kitilaan itti wareegamee ta'uu ka yaadachiise addi bilisummaa Oromoo qabsoo sadarkaa murteessaa irra ga'e kana murannoo fi dammaqiinsa olaanaadhaan daran finiinsanii galii isaatiin ga'uudhaan wareegama gootota keenyaatti firii gochuu fi gumaa isaanii bilisummaadhaan baasuun dirqama sabboontotaaf qabsaa'ota ilmaan Oromoo hundaa ta'uu jabeessee hubachiiseera. Hordoftoota keenyaa guutummaa ibsa adda bilisummaa Oromoo oduutti aansinee isinii dhiyeessina. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Walloo haala yeroo naannoo Amaaraa keessa jiruun walqabatee sodaa guddaa qabaachuu isaanii maddeen ibsan. Kaleessa halkan dhukaasni mooraa yuunivarsiitii keessa turuu barattoota wabeeffachuudhaan ka gabaase OMN eenyummaa isaanii irratti ka xiyyeeffate doorsisii irratti geggeeffamaa jiraachuu hubachiise.
Poolisii humna addaa naannoo Amaaraa hidhattoonni faannoo waliin ta'uun naannicha keessaa hokkora kaasaniin magaalota naannichaa hedduu keessatti rakkoon nageenya akka mudatuuf sababa ta'uun kan ibsame yoo ta'u, rakkoon mudate kanaan wal qabatee nageenyi isaanii haala sodaachisaa keessa bu'uu ifa godhu. Caasaan humnoota faannoo barattoota keessatti ijaaramanii jiran mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoota sabaaf sablammoota doorsisaa jiraachuullee OMN gabaaseera. Qaamoleen siyaasaa garee finxaaleeyyii tarkaanfachiisan yuunivarsiitii Walloo keessatti jeequmsi akka ka'uuf karaa ijaarama isaaniin yaala godhaa turuun kan ibsame yoo ta'u, kaleessa halkan dhukaasni dhaga'amuunis himameera. Yuunivarsiitiilee keessatti hokkorri akka kaafamu gara walitti bu'iinsa sabootaatti akka tarkaanfatuuf yaalii akka godhan ka gabaasan maddeen kanaan wal qabatee barattoonni Oromoo sodaaf yaaddoo keessa akka galantu dhaga'ame. Barattoonni Oromoo mooraa yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa keessa jiran akka of eeggatanii fi gurmaa'insaan socho'aniif barataa yaada isaa OMN'if kenne dhaamsa dabarsee jira. Oduu xumuraatiin Abbaan taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa TV'n isaat jedhamu gabaasaalee dhugummaan isaa hin mirkanoofneef kan uummata walitti buusuu deddeebisee tamsaasaa tureera jechuun xalaa akeekkachiisaa dhumaa itti barreesse. Abbaan taayitaa sabaa himaalee biyya kanaa to'atu kun TV'n isaat jedhamu oduu kijibaaf gabaasota kan waliin jireenya uummattootaa booressuu danda'an tamsaasuu irraa akka of qusattu jechuun akeekkachiisa dhumaa itti kenneera. Isaat erga yeroo dhiyootii as tamsaasota isaa kan madaalawaa hin taane odeessa qabatamaa hin qabne akkasumas walamantaaf waliin jireenya uummataa kadiigu deddeebisee dabarsaa tureera ittiin jedhe. Gochi isaa kun ammoo hundeeffama sabaa himaalee 1238 muraa 2013 ba'ee fi haasawaa jibbiinsaa fi tamsaasa oduu kijibaa to'achuuf labsii ba'e 1185 muraa 2012 akkasumas naamusa gaazexeessummaa cabsuusaa irratti qabameera. Kanaafuu abbaan taayitaa TV'n isaat oduu sobaa fi madaalawaa hin taane kana uummata keessatti shakkiif jibbiinsa uumuu akkasiirraa of qusadhu jechuun xalayaa akeekkachiisaa isa dhumaa qaqqabsiiseera jechuun OMN gabaasee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaa gaammaatii qophiilee afaan waliin yeroo gaarii. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun sagalee raadiyoo bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduudhaan eegale itti fufee jira. Guyyaa gootota wareeggamtoota Oromoo eebla 15 ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennamettan isin ceesisaa itti dhiyaadhaa. Guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebla 15 ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo. Hunda dura baga guyyaa ulfaataa fi kabajamaa kanaan hunda keenya gahe. Uummanni Oromoo weeraraa fi bittaa sirna alagaa jalatti erga kufeerraa eegalee hanga qabsoo bilisummaa Oromoo har'aatti biyya isaa Oromiyaa fi mirga aadaa, afaan, duudhaa fi eenyummaa isaatiif aarsaa qaqqaalii kaffalaas ga'e. Sirna koloneeffattoota bittoota Itoophiyaa ofirraa ittisuuf qabsoo taasiseen wareegama lubbuu himanii fixuun hin danda'amne baaseera. Qabsoon sirna kolonii ofirraa kaasuuf godhamu takkaallee hin dhaabbanne. Bifa gurmaa'ee fi hin gurmoofneen Oromoon sirna alagaa ofirraa kaasuuf qabsoo gaggeessaa ture. Kana keessatti qabsoon qonnaan bultoota Baalee kan Jeneraal Waaqoo Guutuutiin hoogganamu, hawwisoon Afran Qalloo, waldaa Maccaaf Tuulamaa fi warraaqsi barattoota qabsoo hanga tokko gurmaa'insa qabuu fi hundeeffama dhaaba qabsoo Oromoo jalqabaa adda bilisummaa Oromootiif
kanneen wixinee bu'uura dhiigaa barreessanidha. Waldaalee fi gurmuu qabsoo kanneen keessatti gootonni ilmaan Oromoo hedduun tooftaalee adda addaatiin qabsoo hadhaawaa geggeessanii diina roormisiisanii aarsaa lubbuu kaffalaniiru. Oromoon bahaa fi dhihaa, kaabaa fi kibbaa akkasumas giddugaleessa irraa walitti dhufuun dhaaba tokkicha adda bilisummaa Oromoo ABO jalatti sagantaa siyaasaa baafachuun akeekaa fi kaayyoo tokko jala hiriiranii qabsoo qindaawaa geggeessuun wareegamtoota gama hundaan injifannoolee boonsoo galmeessaniiru. Bu'aa bayii qabsoo bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaaf godhamu keessatti qabsaa'onni qaqqaaliin kufanii qabsoo fuulduratti tarkaanfachiisaa turaniiru. Gootonni hedduun maqaa isaanii waamanii fixuun hin danda'amne qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan durfamu keessatti xurree qabsoo dhiigaan tattaraaranii darbaniiru. Hogganoota dhaabichaa irraa hanga miseensotaa fi deeggartootaatti seenaa boonsaa hojjetanii kanneen saba isaanii bilisummaa gonfachiisuuf lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne kennan kumaa fi kitilaadha. Kunneen hundi akka urjiitti galme seenaa keessaa ifaa jiraatu, bara baraanis dhalootaan yaadatamu. Ebli 15 guyyaa gootota Oromoo ta'ee akka yaadatamu addi bilisummaa Oromoo ABO'n wayita murteessetti miseensota dhaabaa wareegaman itti yaadatu herreguun qofa hin turre. Ilmaan Oromoo kanneen uummata Oromoo gabroonfatuuf itti duulan osoo ittisanii kufan, roorroo fi hacuuccaan itti hammaatuu fi jabaatu irraa sirna bittaa alagaan mattayaanis ta'ee gareen osoo lolanii kanneen lubbuu isaanii kennan, kanneen gabrummaan booda bakkoota adda addaatti uummata Oromoo irraa waanjoo gabrummaa kaasuun akka sabaatti mirgi qabu kabajamee fi jiraatuu qabatti amanuun sirna gabroonfataa irratti osoo qabsaanii wareegaman cufti akka itti yaadatamaniif Ebli 15 guyyaa goototaa ta'ee akka yaadatamu murteesse. Kanaaf ilmaan Oromoo mirga Oromoof osoo falmanii bakkootaa fi haalota garaagaraan wareegaman hundi guyyaa kana yaadatamu. Guyyaa kana gootota mirga saba isaaniif biyya isaaniif falmanii kufan hunda bakka tokkotti yaadachuuf yoo ta'us, addatti guyyaa kana irraa hayya duree dhaabichaa Jaal Magarsaa Barii dabalatee hoogganoota adda bilisummaa Oromoo 10 bara 1980 gammoojjii Somaaliyaa keessatti bakka Shennegge jedhamutti haala suukaneessaa ta'een shiftootaan ajjeefamanii boolla tokkotti awwaalaman yaadachuudhaan kaayyoo fi akeeka isaan itti wareegaman galmaan ga'uuf irbuun kan itti haaromfamudha. Hoogganoonni kunneen siidaa tokkummaa lafee isaaniitiin jabeessanii gadi dhaabanii darban. Oromummaaf jedhanii kaayyoo manaa baaniif wareegaman. Haalli kun tokkummaa Oromoo itichee ulee diinniitti Oromoo addaan qoqqoodee bara baraan bituu yaadu cabseera. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n Ebli 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ta'uu murteessee erga labse. Guyyaan kun mooraa qabsoo Oromoo keessatti caasaa adda bilisummaa Oromoo, sabboontota Oromoo biyyoota alaa fi ollaa keessa jiraataniin akkasumas biyya keessatti dhoksaan caasaalee dhaabaan kabajamaa ture. Har'a guutuu Oromiyaa keessatti qabsaa'ota sabboontotaa fi waliigalatti uummata Oromoon yaadatamee oola. Har'a wayita guyyaa gootota Oromoo kabajnu kanatti haalli keessa jirru ulfaataa fi walxaxaa, dhiibbaa fi shirri kan itti heddummaate, danqaaleen adda bilisummaa Oromoo ABO'tti kan itti heddummeeffaman, bara ajjeechaa, hidhaa fi buqqaatiin qe'ee Oromootti hammaatuun kumoota dhibbaan qe'ee ofii irratti buqqa'eedha. Qabsaa'onni Oromoo, barattoonni fi sabboontonni Oromoo sirna cunqursaa TPLF EPRDF ofirraa kaasuuf wareegama lubbuu olaanaa kaffalanis, sirni maqaa jijjiirate aangootti ol ba'e PP'nis ulee sirna cunqursaa itti fufeef dhumaatii fi roorroo irraa hammaataa Oromoo irraan ga'aa jira. Hardhallee kaayyoo kanaaf wareegama gurguddatu kaffalamaa jira. Ilmaan Oromoo hedduun qabsoo bilisummaatiif qaama hir'atanii hedduunis maatii fi qabeenyaa isaanii itti dhabaa jiru. Hooggantootaa fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kan keessatti argaman miseensonnii fi sabboontonni Oromoo kumootaan lakkaa'aman manneen hidhaa garaagaraa keessatti hiraarfamaa jiru.
Ebla 15 guyyaa goototaa wayita kabajnu isaan kanas yaadataa kaayyoo gootonni wareegamtoonni Oromoo abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo deebisuuf mirga Oromoo kabajsiisuuf osoo falmanii kufan galiin ga'uuf qabsaa'onni miseensonni fi deeggartoonni dhaaba keenyaa adda bilisummaa Oromoo rakkoo yeroof osoo hin jilbeeffatin jabaatanii hojii qabsoo akka itti fufan dhaammanna. Qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa har'a dhaqqabe kanaan ga'uuf kan danda'e dhiigni gootota keenyaa baroota dheeraaf itti dhangala'e lafeen isaanii itti caccabe lubbuun jijjiirraa hin qabne kumaa kitilaan itti wareegameeti. Qabsoo sadarkaa murteessaa irra ga'e kana murannoo fi dammaqiinsa olaanaadhaan daraan finiinsanii galii isaatiin ga'uudhaan wareegama gootota keenyaatti firii gochuuf fi gumaa isaanii bilisummaadhaan baasuun dirqama sabboontotaa fi qabsaa'ota ilmaan Oromoo hundaa ta'uu ammas jabeessinee wal hubachiisna. Maayii irratti kaayyoo fi akeekni qabsoo gootowwan keenya wareegamaniif ummanni Oromoo bilisummaa fi walabummaa akka sabaatti qabaachuun isaaf malee qabsoo isaatiin akka gonfatuufi kun mirga isaati. Sabni keenya mirga sabummaa isaa olaanaa kana yoo harkatti galfate malee hacuuccaa fi rakkina siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa jaarraa tokkoo fi walakkaaf irratti fe'amee jiru kana jalaa ba'uuf wabii hin qabu. Waan ta'eef ilmaan Oromoo gaaffii haqaa saba Oromoo kan bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaatti amanaa hundi galma gahiinsa qabsoo bilisummaa Oromoo dhugoomsinee wareegama gootota keenyaatiif firii gochuudhaan gumaa isaan bilisummaadhaan baasuuf bakka jirru hundaa qabsoo haa finiinsuun dhaamsa adda bilisummaa Oromooti. Ebli 15 guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo bara baraan yaadatama. Kabajaa fi ulfinni wareegamtoota keenyaaf haa ta'u. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo ebla 14 2023 Finfinnee. Hordoftoota keenya qophiin keenya xumuraa irra geenyee jira. Qophii keenya itti aanee dhiyaatus guyyaadhuma gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 ilaalchisuun walaloo Jaal Mikaa'el Booraniin qophaa'e gama keessaniin geenyaa ammallee nu faana ta'a.
wal yaadachiifnu namuu haa qabannu. Waan ammatan qabu gootawwan kaleessaa kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa. Gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne kan biyyafiif kennan kennaa daaddaa hin qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne. Warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e warri ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e warri qabsoon haqaa isaaniin daraare warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare. Lubbuu deebii hin qabne sabaaf dabarsanii abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii warra ofii du'anii qabsoo jiraachisan lammii abdachiisuun kan diina naasisan seenaa awwaalame warri boollaa baasan aadaa tuffatame warri lafaa kaasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan. Tokko lamaa miti hunda yaamneen finnu kan fakkiif kakaafnee kan galmeef haa dhiifnu. Taaddasaa fi Baaroo Bariisoof Gammadaa Elemoof Mul'is Buriisoof Gadaa kan yaadannoon isaanii nutti dhiise madaa. Gaaddisaaf Bareentoo Daddafaa fi Bilaal Guutamaaf Gammachiis Boruuf Guutuu Caalii jaallattoota sabaa gootawwan qaqqaalii. Kees Guddinaaf Jigsaa Habroof Goota Bobbaas Guddataa fi Iddaa Badhaasoof Waltaasis Alii Garoof Baatii Hambisaa fi Dayyaas babal'achaa jirti xurreen keessanirraas babal'achaa jirti xurreen keessanirraas. Magarsaa fi Baalchaa Caccabsaa Waaggaarii Nuuraddiniif Qorkee Murataa fi Marii nu duraa mul'attan hogguu dhihaa barii. Lalisee fi Juukii Jamiilaa fi Saartuu Aashaa fi Kuulanii Arganneef Daraartuu Iftuu fi Waarituu Leensaa fi Ayyaantuu dhiiraa dhalaan qabu ka biyyaaf of laatu dhiiraa dhalaan qabu ka biyyaaf of laatu. Odaaf Maammadamaan Godaanaa fi Galmoo Jaataniif Ifreem Subiif Jaarsoo Waaqoo Huseen Soraaf Dursaa Margaaf Qallaa Waaqoo Insarmuuf Tottoobaa Abbaa Xiiqiif Shaanqoo sabboontota sabaa jaallawan warraaqoo irra aanaaf Gishuu Falmataaf Leenjisaa Sulemaaniif Aadam Aannannoof Beeksisaa goota biyyaaf kufee seenaatu leellisa. Yohaannisiif Raayyaa hundumaaf abdataa Burqaaf Xuusee Areeroo Xaasoof jaallataa dhiigni keessan bannaan seenaan nu gaafata dhiigni keessan bannaan seenaan nu gaafata. Solomooniif Dahoo Gabbisaaf Gurmeessaa Kormee Tolaaf Jiraa Areeroof Lammeessaa Maaxiquuf Abdiisaa Turee fi Yaaddeessaa warra diinaaf summii urjii lola keessaa. Kadiir Boruuf Caalaa Caannee fi Milkeessaa Nadhii fi Miidhegsaa Libee fi Urreessaa Fayyisaa fi Guulaa Aanessoo Firreessaa Nagaasaa fi Maammoo Hawaasiif Addeessaa akka biiftuu iftan galmee seenaa keessaa. Naga'uuf Dhaqqabaa Baroodaa fi Ibsaa Mul'ataa fi Abdii Fayyinaa fi Boonsaa Qindeessaa fi Kuuloo Doorii fi Gootomsaa Dhaddachoo fi Tuujii Baatuu fi Iddoosaa qoonni sin kennitan lammii mira boonsa qoonni sin kennitan lammii mira boonsa. Kanneeniif kan biroos hedduudha turani amna qabsoo keessatti kan nurraa kufani seenaa dalaganii gootummaan kufani lammaffaan agarruu deebi'aniin dhufanii lammaffaan agarruu deebi'aniin dhufanii. Gaafa lubbuun jiran hoggaa waliin turre bu'aa bayii qabsoo waliin qaxxaamurree guyyaa bilisummaas waliin hawwaa turre guyyaa bilisummaas waliin hawwaa turre. Qabsoo saba keenyaaf waliin kufnee kaanee hamadaaf aduu waliin keessa yaanee ba'aa wal gargaarree madoo walii baannee
caa walii jaarree dhibee wal wallaanne akka haadhaa ilmoo toltuu walii yaanne waan hin dagatamne hedduu walii taane waan hin dagatamne hedduu walii taane caa muka hedduu waliin jala teenye sagantaa fuulduraa hedduu lafa keenye waliin nyaannee dhugnee waliinis agamne waliin baanee buunee waliinis taphanne waliinis gammannee waliinis gaddine du'aan gargar baanaan waliifis gaddine gaddaan liqimfamnee waan taan wallaallee aadaa du'aa taanaan qonnee walawwaalle aadaa du'aa taanaan qonnee walawwaalle gootowwan kaleessaa waan tokko dhaammatan waggaa lubbuu kennuun dirqama raawwatan qabsaawaan ni kufaa qabsoon itti fufaa wareegama qofaan bilisummaan nufaa jaallan nuti kufnee qabsicha itti fufaa bakki keenyan qaawwin warri jirtan cufa bakki keenyan qaawwin warri jirtan cufa nuun jalqabamnee goonni biyyaaf kufuun nurraan tarkaanfadhaa qabsoon itti fufu nurraan tarkaanfadhaa qabsoon itti fufu bilisummaan sabaa akkasumalee nufu jechaa wareegaman jaallan sun hundumtuu eeyyee isaan kufanillee qabsoo naqaan kuftu bilisummaa yookaan du'aa fi kakanne hoggaa murteeffannee daandicha qabanne murtii keenya guunne egaa nu dabarre bilisummaa caalaa lubbuun nun mararre murtichan diiginaa isinis jabaadhaa bilisummaadhaan kabajaan namummaa gabrummaa didadhaa madda gadaantummaa qabsoon bilisummaa hanga geessu galma faajjii keenya kaasaa gumaa keenya falma faajjii keenya kaasaa gumaa keenya falma gootowwan kaleessaa kana nu dhaammatan waggaa lubbuu kennuun dirqama raawwatan qoonni barattootaas yoomuun dagatamu seenaa qabsoo keessatti hogguu yaadatamu finfinneef hawaasaa baardaariif maqalee amboof dambidolloo jimmaa fi nageellee adaamaaf asallaa haramaaf ciroo naqamteef roobee gimbiif bakkeen biroo bakka jiran hundaa qabsoof wal kaasanii gaaffii saba isaanii gamtaan hangaasanii dabtaraaf qalamaan kan diina raasanii wareegama qaalii haqaaf kan baasanii kabajaan jiraata hogguu seenaan isaanii kabajaan jiraata hogguu seenaan isaanii jaagamaa badhaanee morkataa iddoosaa aannanee addaamuu malaakuuf nuurasaa jamaalleen coof habiib dabalaaf fayyisaa alamaayyoo garbaa gaaddisaa hirphaasaa oromoon hoggayyuu maqaa keessan kaasaa qabsoof isin dhabne egaa malabbaasaa bilisummaa sabaatu gumaa keessan baasa yaa gootota keenya aarsaa walabummaa warraaqxota dhugaa miciraan gootummaa abukaattoo haqaa fakkii sabboonummaa jaallattoota biyyaa gaachana oromummaa faaya galmee seenaa daawwitii tokkummaa isin hin dagatu oromoon gonkumaa isin hin dagatu oromoon gonkumaa seenaan keessan boonsaan hoggayyummoo fa'u jaalalli isin hortan yoomiyyuun boora'u haqamuu hin danda'u dhiigaan barreeffame bara baraan taa'a seenaan galmeeffame bara baraan taa'a seenaan galmeeffame sabboontonni oromoo murna hawaasaa adda addaa cunqursaa mormanii gammoojjii fi baddaan kan saba fi falman lolaaf haala adda addaan hunda isaanii oromoon ni yaadata gaddaan hunda isaanii oromoon ni yaadata gaddaan kan akka Adam Jiloo Alamuu Qixxeessaa jeneraal Waaqoo Guutuu obbo Siisaa Ibsaa ni yaadata oromoon qabsaa'ota ilmaansaa ni yaadata oromoon qabsaa'ota ilmaansaa wal fakkaataa ture hawwiin isaan hundaa
tokkoomaa kan jedhu dhaamsi isaanii guddaan sirna bittaa lagaa morman hundi isaanii bilisummaa ture gaaffiin hunda isaanii jannata haa kennuuf jenna lubbuu isaanii.
Kabajamtoota hordoftoota keenya ammas irra deebin baga guyyaa gootota Oromoo eebla 15 isiniin ga'e jecha sagantaa keenya har'aaf qabannee dhiyaan asumarratti obba'ee jira. Nu wajjin turtanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif galatni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Sagantaa dilbataan haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof.